Welcome to Channel Chapter 7. Known about managing growth in the transaction. Jika jirtu harta karra bukanna duma entrepreneurship bukanna terbapa kamanira. Bukanna terbapan all about managing growth and transaction jara. Kenapa? Kampani tokko erga dhaabbatee booda kampanii sana babal'isuu ta'uu danda'a. Kampanii haaraa dabalachuu ta'uu danda'a. Chapterii kun guutumaan guutuutti waa'ee sana haasa'a jechuudha. Kanaaf entrepreneurship bis kanumaan xumurraa warroonni chaanalii keenya faaraa taatan gara duubatti deebi'uudhaan chapterii tokko faaga chapterii jaafadu tuutorii sana fayyadamuu dandeessu. San argachuuf immoo chaanalii keenya subscribe gochuudhaan akka eegaltan kabajaan isin affeerraa. Warroonni chaanalii keenyaaf miseensa taatan akka viidiyoo keenya irra waa baraa jirtan abdii waan qabnuuf viidiyoo keenya comment gochuu, like gochuu, subscribe gochuu, share gochuu dagatinaa jenna. Chapterii torbaffaa har'a xumuruuf yaalla jechuudha. So this chapters deals about organization, how you have to do a new another organization, and different scenario can be articulated here. So the first one is all about preparing for the launch of the ventures. All about operational management. Operational management is simply production is the creation of goods and services. And this operational management is a set of activities that create goods and services. So the transformation of input into output, and the activity creating goods and services take place in all organization. Organization kamuu keessatti production in jira. Production in jira. Production jechuun gabaabumatti creation of goods and services jechuudha. Isa sana gochuuf immoo operation management inni barbaachisa jechuudha. Operational management jechuun activity-wwan good yookaan goods and services kana create gochuudhaaf taasifaman jechuudha. Eenyu irraa jalqabee input irraa jalqabee haga outputitti jechuudha. Kanaaf activity-n product tokko produce gochuudhaaf yookaan oomishuudhaaf adeemsifamu sanaan maal jennaani operational management jennaan jechuudha. So in manufacturing field, the production activities that create goods are usually quite obvious. In other organizations that do not create physical product, the production function may less obvious. It may be hidden from the public and even from the customers. So often the services are performed, no tangible goods are produced. Instead, the product may be take such a form as transfer to the funds from saving account to checking account, filling the empty seat on the airline, or education of the student. Enough production wanta intangible ta'e immoo jira. Fakkeenyaaf servicing garaagaraa nuti kenninu. Fakkeenyaaf warroonni baankii hojjetan servicing nu kennu. Warri barsiisnu kun immoo servicing kennaa jira. Servicing kun wanta qabatamaan akkatti harkaan laallu miti actually. Yes, tangible product miti. It is intangible product. Yes, maaliif soft skill dha waan ta'eef jechuudha. Karaa kanaanis production natti jiru beekuun nurra jira jechuudha. So you can organizing for the creation of goods and service. To create a goods and service, all organization perform three functions. These functions are necessary ingredient not only for production but also for organizing survival. One is marketing, which generate the demand or at least takes the order for the product or service. Nothing happen until there is. Marketing jechuun maaltu barbaadama yookaan demanding jiru maa inni hanqinni jiru maa inni magaalaa irratti kan jedhu qo'annaan adeemsisu sana marketing jenna. Inni itti aanu production or operation, which create product sana oomishuu jechuudha. Inni itti aanu finance or accounting, which takes how well the organizing is doing, pays the bills and collect the main university charges, signages and business all perform this activity. Kanaaf marketing magaalaa qochuun, production jechuun oomishuun, financing jechuun oomishni oomishame sun akkamitti gara maallaqatti geeddarama kan jedhu qochuudha. Why study OM? Operational management
qochuu maaliif nu barbaachisa? First, OM is one of the three major functions of any organization: marketing, operation, and financing account. This integrates relatedly to all other business functions. Saanan sadeen kan yeroo hunda function sadeen kana waan qo'atuuf OM kun baay'ee murteessaadha. Second, we study OM because we want to know how goods and services are produced. Akkamitti oomishamu? The production function is segment of our society that creates product we use. Third, we study OM because of this costly part of our organization. Gatii guddaa kaffalchiisa organization tokkoof. Isa kana sirriitti hin beeknu taanaan gatii guddaa kaffalla waan ta'eef OM barachuun yookaan qo'achuun maaliif nu barbaachisa? A large percentage of revenue of most firms spent in OM function. Indeed, OM provide a major opportunity for organizations to improve its profitability and enhance this service to society. Operational management irratti gatiin kaffalamu gatii guddaa. Garuu operational management bareeda qabaanne yookaan ijaarre jechuun immoo organization suni profitability isaa baay'ee dabala jechuudha. So the fourth reason why studying OM is understand what operation managers do. By understanding what the manager do, you can develop the skill necessary to such manager. This will help to explore the numerous and lucrative career opportunity. Inni afraffaan waa'ee operational management baruun maaliif nu fayyada? Management skillii cimaa akka qabaannu nu fayyada jechuudha. The productivity challenge. The creation of goods and service requires the transformation of resources into goods and service. Productivity implies the enhancement of this transformation. So enhancement means favorable comparison of the quantity of resource employed input to the quantity of goods and service which is output. Kanaaf inputii gara outputitti geeddaruuf productivity'n salphaanti jechuudha. Challenge hedduu qabaachuu danda'a. So reduction in input while increasing output, while output remain constant, or increasing output while input remain constant represent improvement in productivity. In economic sense, input are land, labor, capital, and the management which combined into production system. Management create this production system which provides a conversion of input to output, and the output are goods and service. Argite input kan jennu in economic sense keessatti land, labor, capital fi management or entrepreneurship. Saanan afran kana walitti buusuutiin product oomishuun salphaa miti jechuudha yeroo baay'ee challenge guddaa nu gaafachuu danda'a jechuudha. Maaliif amalli namaas garagara waan ta'eef capital raise gochuun waan guddaa nu gaafata. Labor kunis waan biraati. Kanaaf isaanan skillii kanneen walitti fiduudhaan productive ta'uu yookaan outputii gaarii create gochuun waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf productivity is very challenging kan jennu jechuudha. The measurement of productivity is an excellent way to evaluate the country's ability to provide an improving standard of living for its people. Only through increasing productivity can labor, capital, management receive additional payment. If return to labor, capital, and the management are increased without increasing productivity, price raise. On the other hand, downward pressure is placed on the price productivity increase because more is being produced with the same resource. Productivity is equal to units produced, so output over input used to. Gaafa output keenya daballu with minimum inputs productivity waan dabaluuf biyyi tokko akkaataan living performance standard isaanii uummata biyya tokko kanaan madaalamuu danda'a jechuudha. Kanaan madaalamuu danda'a. Akkamitti resource isaanii gara productivity geeddaru jechuudha kan jedhuti jechuudha. So productivity measurement, productivity is simply the ratio of input to output, unit produced over input used. This is known as the productivity. When we use minimum input to increase output, that is a good productivity jechuudha dandeenya. Minimum input fayyadamne productivity guddaa yookaan immoo profit guddaa kan generate goonu taanaan isa sanaan productivity keenya bareeda jechuu dandeenya jechuudha. Measurement problem. One, the quality may change while quantity of input and output remain constant. Compare a radio of this decade with the one before some decade. Both radios, but few people would deny that the quality has improved. The unit of measure of radio is the same, but the quality has changed. Kanaaf quality osoo hin jijjiiramin inputii keenyaa fi outputii keenya sanuma fayyadamne quality dabalaa kan deemnu yoo ta'e almost it is nice jechuu dandeessu productivity keenya. External elements may cause increase or decrease productivity. More reliable electric power service may improve production, thereby improving the firm's productivity because of this support system rather than because of managerial decision. External factory garagara
productivity keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'u. Fakkeenyaaf electric poweriin gahaan warshaa tokkoof jira taanaan productivity'n isaa akkasumatti dabala jechuudha. Price unit of measurement may be lacking. Not all automobile require the same input. Some parts are sub-component, maybe. So productivity measurement is particularly difficult in service sector where the end product can be harder to define. Service industry keessatti productivity tokko measure gochuun xiqqoo akka product industry tokkotti salphaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf the quality of your haircut, the outcome of the court case. Fakkeenyaaf quality of haircuts. Namni tokko mana dabbasaa banee quality isaa measure gochuun yookaan productivity isaa measure gochuun akka warra faabrikaa shukkaara oomishuu miti jechuudha. Hin salphatu jechuudha. So this operation strategy of good in the service, one is identifying the mission strategy. Inni jalqaba strategy mission fi strategy adda baasudha. An effective operation management effort must have a mission, so it knows where it is going and the strategy how it is going. Look, mission gaafa jennu maal barbaanne yookaan eessa deemuu barbaanne, eessa gahuu barbaanne, galmi keenya eessa. Strategy gaafa jennu immoo akkamitti galma keenya keenyaadha. Garaagarummaa strategy fi missionii kan. So missioniin eessa gahuuf deemnaadha. Strategy immoo akkamitti geenya. So mission, we define the organization mission as its purpose, what it will contribute to the society. So mission jechuun organization tokko kaayyoon inni hundeeffameef maa inni hawaasadhaaf maa inni bu'aan inni buusu kan jedhu deebisa. Mission statement provide a boundaries and the focus for organization and the concept around which the term can relate. Once an organization mission has been defined or decided, each functional area within the firm determine its supporting mission. Mission isa yookaan purpose isa erga adda baasan booda supporting mission garaagaraa immoo draft gochuu danda'a jechuudha organization tokko. Waan galma isaa gahuudhaaf isa fayyaduu danda'an jechuudha. By functional area, we mean the major discipline required by the firm such as marketing, finance, accounting, production, operation. Mission for each functional developer to support the firm's overall organization. Kanaaf dhaabbanni tokko mishinii erga general mission erga baasee booda sub mission immoo baasee jechuudha. Kutaa garaagaraa fakkeenyaaf marketingidhaaf mishiniin isaa maayini, finance warra accounting mishiniin isaanii, production operation mishiniin isaanii. Garuu mishiniin hundi isaa kunniin walitti qabaan mishinii organization sana gargaaru fayyadu jechuudha. Strategy with the mission established strategy its implementation can begin. Strategy is an organization action plan. Strategy jechuun simply action plan. Mishinii sana galmaan gahuudhaaf action nuti fudhannu maayini akkamitti deemna kan jedhu sana nuti deemna. So each functional area has strategy for achieving its mission and for helping organization to reach overall mission. Michael Porter has suggested the firm to achieve mission in three conceptual ways. One, differentiation. Then cost leadership. The other one is what? Acute response. Saanan sadee kanaan mishinii kan kee galmaan gahuudhaaf si fayyada eenyu? Michael Porter. So this can be summarized as saying customer wants goods and service that are better, or at least different, and cheaper as well as faster jechuudha. Customeriin kee yeroo hundaa product kan keerra waan bareedaa wayii eega jechuudha. At least different kan biraarra. Gatiin isaas madaalama ta'uu qaba. Dhaqqabumaan isaas saffisaan argachuu qaba customeriin tokko jechuudha. So the next one is the decision of OM, not operational management. Decision, differentiation, cost leadership, and acute response are best achieved when the operation management makes effective decision based on the area of influence. These are collectively known as operational decision. The 10 decisions of OM that support mission and implement strategy are this one. Argitee decision yookaan murtoon operational management hojjetu differentiation, cost leadership and acute response jennee kana galmaan gahuudhaaf nu fayyada jechuudha. Generally murtoowwan 10tu jira jechuudha OM dhaan kan mishinii fi strategy keenya implement gochuuf kan nu fayyadan. Inni tokkoffaa quality, inni lammaffaa good in the service design, process and the capacity design, location selection, layout design, people and work system, supply chain management, inventory, scheduling and maintenance. Saanan kunniin they are most important decision that articulated by OM. So quality jechuun maal jechuudha, process capacity design jechuun maal jechuudha kan jedhu tokko tokko ilaaluun nurraanii jechuudha actually. So in the Tianu managing early growth of venture. So how we can manage early growth of venture kan jedhu
itti fufna jechuudha. So managing human resource HRM is concerned with people as dimension in management. Kanaaf human resource management sirriitti theory isaa isin hojjedheen jira chapter 1 fi 2ffaa itti fufee chapter biraas isin hojjedha achirra ilaaluu dandeessu. Isaan kunniin generally humna namaa yookaan namoota irratti xiyyeeffatu jechuudha. Dhaabbata tokko keessatti namoota hojjetan sana irratti xiyyeeffatanii hojjetu. Therefore, since every organization are made up of people acquiring service, developing skill, motivating them higher level of performance, and ensuring that they continue to maintain their commitment to the organization are essential achieving objectives. Yeah, organization tokko galma gahuudhaaf namoonni hojii sanaaf ramadaman commitment cimaatiin akka hojjetan warri human resource namoota san promote gochuun fringe benefit isaanii eeguutiin jajjabeessuutiin ta'uu danda'a. Galma gahinsa organization sanaaf gahee guddaa taphatu. So this HRM is very important to the people based on 4 fundamental principles. One, human resource is the most important asset of an organization because nama irratti hojjeta waan ta'eef namni immoo dhaabbata tokkoof qabeenya caalu waan ta'eef kanaaf HRM'n barbaachisaa ta'a jechuudha. The other one is the success is most likely to achieve if personnel policy in the procedure of the enterprise are closely linked with the makes a major contribution to the achievement of corporate objectives and the corporate culture and the values as well. HRM is concerned with integrating getting all members of organization involved and working together. So kanaaf gabaabumatti namoota hojii sana irratti ramadaman sirriitti integrate gochuutiin organization suni galmaan akka ga'uuf hojii cimaatu irraa eegama jechuudha. Process of HRM kanas chapter 5 isiniif hojjedheen jira. Gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Inni jalqabaa acquisitionidha, inni lammaffaa development, sadaffaa motivationidha, inni afuraffaan maintenanceidha. Kana kallattiimaan gara HRM'tti isiniin refer gochuu barbaada. Acquisition jechuun namoota hojii sanaaf nu barbaachisan argachuu jechuudha. The right person at the right position gabaabumatti. Development jechuun namoota qacarree sana trainingii kennuudhaan skill isaanii, aptitude isaanii, creativity isaanii, value isaanii dabaluu jechuudha. Development gaafa jennu especially management board yookaan immoo warroota management irra jiran skill isaanii yeroo yeroodhaan develop gochuu, career development kennuu inni kun organizationiidhaaf gahee guddaa taphata waan ta'eef up to date skill akka qabaatan gochuu danda'u qabna jechuudha. Knowledge isaanii yeroo yeroodhaan update gochuun dhaabbata tokkorraa ni eegama jechuudha. Motivate gochuu maaliif motivation is very important for the organization. Organization tokko keessatti motivation baay'ee bareeda. Satisfaction ta'uu qaba hojjetaan tokko satisfaction qabaachuu qaba jechuudha. Dhaabbata sana sirriitti humna isaa kennee hojjechuudha. Isa kana kan godhan warra human resource management jechuudha. Maintenance yeroo dheeraa akka hojjetu fakkeenyaaf nama tokko erga qacartee booda training kennitee fi training sana erga fudhatee booda dhaabbata kan kee akka tajaajiluuf yeroo dheeraa tursiisuu danda'uu qabda jechuudha. Inni sun motivation jennaan jechuudha. Inni itti aanu entrepreneurri personal management keessatti gaheen inni qabu maa inni? The role of entrepreneur as human resource manager. Entrepreneur can have a different role as a personal manager fakkeenyaaf as specialist, as information source, as a change agent, as a controller, as a liaison, as a housekeeper, and as a firefighter. Firefighter jechuun organization tokko keessatti gaafa rakkoon uumamu rakkoo sana dhaamsuu danda'u qaba jechuudha. Ibidda qabatu sana dhaamsuu danda'u qaba jechuudha entrepreneurri tokko. Kanaaf entrepreneurri personal management manager keessatti gahee kanneen taphachuu qaba jechuudha. Inni itti aanu new venture expansion strategy. New venture expansion strategy jechuun organization tokko karaa kamiin expand gochuu dandeenya. Inni tokko merger. Merger jechuun two firms agree to integrate with each other. Argite organization lama kanneen wal fakkaatan maybe product wal fakkaatu qabu bakka tokkotti akka dabalaman gochuudha merger jennaan. Acquisition jechuun firms by controlling 100% interest in another firm. Bituudha kun immoo guutumaan guututti organization tokko binnee gara keenyatti geeddaru. Takeover jechuun special type of acquisition strategy where the target firm did not solely acquire the firm bid and unfriendly acquisition jennaan. Yeah, takeovering it is a part of acquisition actually. The other one is restructuring. Restructuring is strategies through which a firm changes its list, its sets of business or financial structure. Structure can jijjiiruu danda'u qabna yeroo organization can be a result of failed acquisition strategy.
and change the firm internal or external environment, poor organizational performance qabatanan restructure goone bifa harawaatiin organization keenya maal gochuu qabna ijaaruu danda'uu qabna jechuudha. Downsize gochuu danda'u ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf downsize jechuun hir'isuutiin downscoping scope isaa gadi xiqqeessuutiin ta'uu danda'a structure gaafa jennu kana. Leveraged buyout. One party buys all the firms. Yeah, fakkeenyaaf partiin tokko akkuma jiruun organization tokko kan bitu yoo ta'e leveraged buyout jennaani. Three types of buyout jira. Fakkeenyaaf management buyout, employee buyout, whole firm buyout ta'uu danda'a. Bifa sanaan baay'ee gochuu ni dandeenya. Inni itti aanu franchising jedha. Franchise jechuun a business management in which established company sells others the right to use a company's name and operating plan. Argitee dhaabbanni tokko mirga dhaabbata biraa yoo bite franchise jennaan jechuudha. Franchise payment typically franchise fee, franchise royalty, franchise advertising fee isaan kana hunda binnee maqaa keenyaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhaabbata tokko gara dhaabbata keenyatti gaafa jirru franchise jennaani. Franchise dokumentoota hedduun nu barbaachisa. Fakkeenyaaf franchise disclosure document, franchise agreement, franchise operational manual isaan kunniin nu barbaachisu jechuudha. Franchise document closure gaafa jennu seera qabeessummaa dhaabbata sanaa jechuudha. So franchise document gaafa jennu franchisor must provide 3 documents to any franchisee. Franchisor disclosure document is a legal document that provides detailed information to the potential franchisee about franchisor. Inni kun seera qabeessummaa dhaabbata sanaa kan namichi nuuf franchise godhu sun nuuf dhiyeessudha. Inni itti aanu franchise agreement dha. Legal binding contracts between franchisor and the franchisee that list the right and the responsibility of each party jechuudha. Inni kun mirgaaf dirqama franchisee fi franchisorii kan qabatu legal document dha jechuudha. Franchisee operational manual gaafa jennu provide a detailed instruction of franchisee about how to operate, staff and manage the staff franchise units. Dhaabbanni sun akkaataa itti hojjetu manuwaalii akeekuu jechuudha inni kun immoo. So the party to a typical franchise agreement are franchisor or licensor and the franchisee or licensee are there. In between the two there is a grant of franchise and a license to the trademark service as well as a trade secret are there in between the franchisor and the franchisee. The other one is licensing. It is an agreement where the parties that own a trademark and the other intellectual property or license are contract to permit another party or licensee to use this trademark and the intellectual property in distribution goods, service, software or digital information. Licensing jechuun immoo kireessuudha kuni. Kana kireessuu jechuun fakkeenyaaf paatentii ta'uu danda'a, akkaataa manufacturing procedure ta'uu danda'a, software ta'uu danda'a, digital information ta'uu danda'a. Gaafa license goonu yookaan immoo kireessinu jechuudha. Akka inni license keenya fayyadamee yookaan immoo trademark keenya fayyadamee yookaan immoo intellectual property keenya fayyadamee akka oomishu jechuudha. So licensing a brand is more than the name and it is named with the specific value in the marketplace. Brand gaafa jennu productiin hundi brandii mataa ofii qabu. Fakkeenyaaf Nike, Adidas, Nike isaan kunniin brandidha jechuudha. Kanaaf brandii kireessuunis ni danda'ama jechuudha. Gaafa sana brand equity jira. Perceived monetary value for the brand. Brand sanaaf kan kaffalamu jechuudha. Brand licensing a granting permission for the person or a company to use your brand. License jechuun kireessuudha. Brand kan kireessuu jechuudha. The company or a person who owns the brand is known as brand licensor, and the company or a person who granted permission to the brand is known as brand licensee. And the brand licensing is the combination of the written license agreement between licensor and the licensee. Same is through licensor are there, licensee are there. In between these there is a brand licensing agreement are there. Inni itti aanu joint venture dha. Joint venture is an arrangement whereby two or more business entities combine their resources to pursue a single project or transaction. Dhaabbanni lamaa fi sadii gaafa bakka tokkotti dabalamanii business isaanii babal'isan joint venture jennaani. A party to joint venture jechuun a party to join a venture. Joint venturers owns the other duty of fiduciary duty and loyalty. If a joint venturer violates this duty, it is liable for damage and the breach causes here. Gaafa dhaabbanni lamaa fi sanaa ol gaafa walitti dhufanii hojjetan inni tokko kan seera cabsu yoo ta'e ni adabama.
Strategic alliance, an arrangement between two or more companies in the same industry whereby they agree to align themselves to accomplish a designed objective. Gaafa dhaabbanni lamaatiin sanaa ol kan industirii tokko keessatti jiran bakka tokkotti dhufanii objective isaanii miituu yoo godhan strategic alliance jennaan. Allow the company to reduce risk, share cost, combine technology, and extend their market. Faayidaan isaa inni guddaan risk minimize godha. Maaliif risk sana share waan godhuuf, cost illee share walii godhu, combine technology, dhaabbanni lama technology garaagaraa fayyadama taanaan isaan lamaan combine gaafa godhan fi akkasumas market sana extend gochuufis ni fayyada jechuudha strategic alliance kun. So this strategic alliance do not have the same protection as a mergers, joint venture or franchising, and sometimes dismantled. Yeroo baay'ee strategic alliance wanni inni joint venture fi merger irraa adda isa taasisu protection hin qabu akka isaanitti jechuudha. Kanaaf at any time bittinnaa'uu danda'u jechuudha dhaabbanni lamaan sun. Consideration must always be given to the fact that strategic alliance partner is also a potential competitor. Yeroo baay'ee kompitaatoroonni lamaan walitti dhufuu danda'u. So thank you very much. This is the end of entrepreneurship and the course entrepreneurship at all. So galatoomaa course entrepreneurship jedhu bifa kanaan xumurree jirra jechuudha. Kanaaf qeeqee qabaattan, comment section jalatti nu kaa'uu ni dandeessu. Bifa kanaan fillee jechuudha. Guddaa galatoomaa.